ummata warra warra amma kalee nama dhumatee sanii du'aayii kadhatu kana maal jennamee isaan illee keessa baame asumaan namni yaada tokko tokko illee haa dhaga'u namni odoo hin beekne waa wayii keessa ejjechuu illee danda'a. Sila hin bindaamu hin maasitaa namni du'aayii namaa kadhatu kun isiisan illee. Warra dhumate kamiin baanta? Ka warra Iraanii sanoo. Ka warra Iraaniidha. والله مالي جري أمتا وناتي أمتا علماء كفر التاكمني شيعة لشيعة كيسا لشيعة وناتي متي أنا مونت يجو بربادو هم من دام ما ستا لما فا وري أبارو كنو أكم تامي جيتشو ما في أما قام براتيني maali qofa isaan kana maal jechuutu irra gaari sila haaraaramuuf jedhamu irrumaa cadhisu irra gaarimu isii tanallee jechuun eega rabbiin waa ummata kiristaanaa bilchaa lallabaartanii islaamni illee kakaraa irraa bade lafuma guuteera waan ta'eef rahmatalleen kadhatinaa fi nabaalin allee akkasumatti itti dhiisa qad afdaa'u ilaa maa camilu waan dalaganitti gaaniitiin jiranii jarri garuu rahmata kadhannaaf jedhanii waan irratti waan jedhanii miti kun irratti haasanii miti. In arrabsinaas in abaarinaas rahmatalleen kadhatinaaf akkasumatti dhiisa. Sigaltee sababni isaadha xiqqoo siidhaa qidaan safuyyoota kun xiqqoo siidhaa qidaan munxariif akka malee daangaa gulaata shi'aa jedhanii warra quraanni harrafamee jira jedhanii itti amananiidha. Warra quraanni itti harrafamee jira. Mee achumaanuu xiqqoo si'aa qida shi'aa kanaa osoo isin ibsee gaariidha laakiin yoo waan saa hajamneeti bee harree dha'uu gooloodhaan jaani bee ladda kana wanti qaaqaarruufu ayisi waan suni amma gariin Israa'eel deeggarle gariin isaanuma deeggarallee deeggaruun ka biraati abaaruu fi arrabsuun sunillee araarama kadhachuun sunillee kam inni kamtu kamiin wagalu dete. Maal kun cinqaa maal qaba saa yoo afaan qabatanii jallisanii min chigiraallu wanna waan rakkoodhaa miti kun ofirra jallisanii tumaan yoo jallisanii wannaadha homaa rakkoon qabu akkasii waan guddaadhaa miti kun waan guddaa wajjin cinqamanii miti irra jallisanii tumaan bira dabruudha sigaltee akkasitti maaliif jennaan kun waan cinqaadhaa waan namni irratti ganaa kamiin deeggara jedhee wanna jedhu miti Israa'eel beekamaadha namni Israa'eel deeggaru yoo sammuu dhabe malee namni Israa'eel deeggaru hatta kiristaan Israa'eel hin deeggaru Israa'eeliin hin beekan isaan naafuu sebduraa'uuf Israa'eeliin hin beekani sinigaltee Israa'eeliin hin beekani Israa'eel ammoo addunyaa kana irratti namni haga isaanii badii dalageen jiru jechuu danda'a dur irraa kaasee gammaatitti jechuudha ummata rabbiin tola kennee fi amantiillee kennee fi waa hunda kennee fi laakiin ummata rabbitti subhaanahu wa ta'ala kafare kiristaanonni amma isaan deeggaranillee hin beekan waan kana. Israa'eel jechuun mootummaan amma dhaabbateetiin jiru kun mootummaa akka kitaabaatti dhaabbateedha miti mootummaa roorroodhaan dhaabbateedha. Sababni isaa akkuma isin hin jedhe sanii Israa'eel jechuun sila hundeetti beektanii maqaa Nabiyyallaa Yaaquub alayhi salaam erga sanii ilmaan isaatiin illee ni jedhama. San boodaan ammoo yeroo takka Xaalib ka jettu cufadhuutii yeroo takka achi beekti boona wanna jenna. San boodaanii mootummaan bakka lamatti addaan qoodamte jechuudha. Salamooniin booda Rahba'aamii fi Yarba'aam jedhanii namoonni lamaa wayii wal dhabaniiti. Rahba'aam jechuun ilma Nabiyyallaa Suleymaan alayhi salaam. Inni mootummaa Yahudaadhaa Qudsi keessatti dhaabe Filistiin keessatti. Wannaan ammoo Yarba'aam ammoo isa faallesee inni ilma Nabiyyallaa Suleymaanii miti kophatti gosti kudhaniidhaa walgaanii gosti Israa'eel Biniyaaminii fi Yahudaan alatti jechuudha. Gosti kun walgaaniiti mootummaa kophaa Israa'eel jedhanii moggaasanii dhaaban. Mootummaan sun hin turre hin diigamte mootummaan sun. Macaafa keessa yoo dhayitanii ilaaltan macaafa kiristaana keessa yoo dhayitanii ilaaltanii Waaqayyo an Israa'eliin nan balleessaa jedhee dubbataa jedha. Macaafa isaanii keessatti akkasi. An Israa'eliin nan balleessaa jedha. Macaafa keessa jedha bakka hedduutti. Israa'eliin nan balleessaa kana godhaa akkana godhaa jedhee dubbataa jechuudha. Sinigaltee san boodaanii mootummaan suni akka malee wal lolaatiin turan.
أكمله واللولاتين تراني جدو سنتي بودا موتومان إسرائيل سن قوتن قوتو تدابا متاتي واقعيو نمبر ليساجر إجداني مجافة ساني كيستر موتوما يهودا جدام موتن يروسالم التي هندوفتسون أمو تقوسي ترتيتي سنيلين أمو بودرا نبدي شمان بدي تمام نبدي سنس ويرا ورا بابلين ورا بابلون جيتشو رفانيتين ساويراني بيسم من يقول كل ما اسمنا المسجد الأقصى جابسني وهند بلسنيتي بيسويراني كرب سبحانه وتعالى سورة إسرائيل تدبتي سنيدا ثم قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا كجل رب سبحانه وتعالى دبتي سنيدا يروس الرب اللي فرع إسان بلس أكمل بوجي أماني هندي ساني دا غرا بابلون في دمن سنبوداني غرا زمانا اسكندر كيسا اسكندر جرانيتي سنغالتي موتي ورا فارشا أجيشولا موتي ورا فارشا غاف سنتيكوسي سانيف تمسيتي غرا بياتي ديبسي أمس غرا بياتي غاف ديبسو أمس لما فالي بديدة لقود الكبان تكوسي تراني ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا جل رب سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وناني سنغالتي تبودار أيو دفتيتين جت ودتك أمني اسم في النجي رب سبحانه وتعالى وكان أمو على كل حال تبودار رتيجورا وادا بودار رتم ربنا أمس ديبسي ركي الرخاس نبلس eegasani ammoo nabi Allah Isa alayhi salam gaafa dhufu xiqqoosi warra Roomaa jala galanii turan xiqqoosi afuura baafatanii turan laakiin taa'uun dandeenye mootummaa keenya dhaabbanna jedhanii socho'aa turan masii jedhanii namticha tokko maal jedhama namtichi suni wannaa jedhameeti yaamama masii jedhaniiti yaaman namticha san koo kabrubaa jedhanii Sinigalte akkana jechuun namticha sani wannama akka mootii godhatanii deeman Yesuus hin boodan jechuudha. Yesuus ammoo gaafa dhufeetiin jedhe akka macaafuma isaaniitti bade akkasuma seenatti illee akkasuma. Dhakaan dhakaa irratti nafu mataa irratti nafu jedheetti Yahudoota kana qajeelcheechuma itti akka wanni ajjeechaan guddaa itti dhufu. Ni didan waan inni jedhe dhagahuu didan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isaan dhumatan isaan godhe. Warri Roomaadhaatti ka'e gaafa sanni roonfaati gaafa san hoogganaa waraanaa Neeroon kan jedhamu faati. Akkaataa ajjeecha akka malee ajjeesan Sinigalte akka malee akka warri taarikaa dubbatutti namtichi tokko jedhan hoogganaa waraanaa tokko ummata Yahudaa kana ajjeesee farda isaadha dhaabbatee jechuudha. Haga dhiigni isaaniidha ol dhufee jilba farda kiyyaa ga'utti abadan bakka tanaan socho'u jedhee bakka takka walitti qabee ajjeesee dhiigni isaanii jilba farda isaa bira ga'ee jennan dhiisee biraa deemee jira. Ajjeecha hin jirre ajjeefaman akka malee rabbiin isaan qixaate. Akka malee rabbi isaan qixaate Sinigalte. Samboodaanii addunyaa keessa faca'anii kun biyyoota Arabaa keessa kuwwan ammoo xiqqoosii jedhanii biyyoota Awurooppaa keessa kuwwan ammoo Sinigalte biyyoota Afrikaa keessa olii gadi faca'an addunyaa kana keessa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يونا مت إركتني يوكار ربي تركتني رب ما أنتو الأساد إسان جرات سمالي جرات شندن دنيا تشوت إسرائيل. حاجة ما تتوقع إسرائيل أو أمريكان دوب جرات شو باتجوجات وكمبلون دنيسو سبب نساء حتى وانا موت قرود دامتي جرات شندن دنيسو سبب نساء بدي ساني تبرب بسانا كنا قوله نبيوت هيدو أجيسن نبيوت هيدو أجيسن نبيوت هيدو غلفتن أكم القرآن كيس دوبت فريقا تقتلون وتكذبون فريقا كجلسان غري أجيسني غري كجبسيسني غري درا ملي الدنيا كان رتوان تكون بو أبو سنجر إرجسني أمورا جارا كل سديت تفا كيستي جارا كل سديت تفا I think برا كل تربة سجلتامي توقع كذا هذا بيبالي جدام تكيستي والجهن أوروبا كيستي يجوا بالين تنا إنه راشيا كيسا مجرتيرتي هذا
هارتزل كان متجاجل أمجرة هارتزل جدني قافسن زيونيزمي يجور زيونيزمي كجد أن كان بيكتني يوكان سيهيونية كجد أم تكان مقالة فقل كل أجاني مقا كنان والجان بروتوكول قبيسني الدنيا كنا بولشوك أمنا جدني الدنيا كنا بولشوك أمنا جدنيتي كان جركون جر يهودا راكون كميت بولشنا كان جر اللي بروتوكول بالريفتن بروتوكول دقدمي أفر بالريفتن كاتا تدي من قوتو لا جتشو بالي جدني أكاسي وانا بروتوكول قبيفتني بروتوكول دقدمي أفر جتشون أكاتا استراتيجي تندي من الدنيا كنا قابتن جتشو سنبوداني كا تقوشي جدنيتي وانا كان جل كمان بيا كان قبتشو داف بيا فلسطين كان قبتشو داف sochii eegalan tokko isa kana wanni guddaan biyya qophatti qabaachuu qabna ka jedhan biyya filachuu keessatti ammoo bakka lama sadii tokko Afrikaa keessa takka ammoo biyya Arabaadha takka Awurooppaa keessa bakka takka qabaachuu qabna jedhan Samboodaani Taanzaaniyaatti illee Taanzaaniyaa goonuu laata jedhaniitiin dura haasawaa turan achi gara wannaadha jechuudha gara Afrikaadha sunillee xiqqoosii itti toluu dhabee jennaan Awurooppaan kunillee itti toluu dhabe sababni isaa jidduu kiristaanotaati كريستيانو تاي وجي هدو الفتاتورا مبيك تنجري يا تا هلترفاتي نمتيجي وري جرماني دا كون جچودا نمتيجي وري جرماني دا كوني جري كنا اكمل بيتيكا مليون جها اول في تيرو تكتيچو يهودو توجي تكا كريستيانو نولي غدن بيك تكا عمري ثاني كيس اوروبا كيس سانتوري كريستيانو تجدو جراچون دندانجر كريستيانو تجدو جراچون دند سبب نسا كريستيانو تجري اكنما واقع تلفون واقع سوتي لالتي أمة متخلفة جتين سنغال مسلمة ويا جربيرتي سنغالتين مسلمة ويا إلى بك مسلمة تقوسيك يهودو تبيرتي كريستانو تريرو مسلمة أجيف تجرق أرقاسي باتمالي إلى الجاكيستي مسلمة ويا سنبو داني سنغالتين بيا فلسطين فلتاني غافة جداني كرا بريتين غاف ساني بريتين تو الدنيا كان أرقاقب أكا أمريكا نرقاقب دو كان جشو كوني بيكتاني لولا الدنيا تكوفا ولا مفاصل من دور ترادا السنغالتي بريتين تركاقبا كرا بريتينين موتي ساني كغاف سنجرو لفا كان كنيفي موتي ساني دا كغاف سنجرو لفا كان كنيفي السنغالتي بالفور جدنين موتومان غافسن كبريتين جچودا بريتين غافسن الدنيا كان هدو ساده الدنيا كان توكو افرافا بيا الدنيا كان قبته تورتي بيوت عربا دبلتي بكيدو قبته تورتي افريكا اللي بيوت هدو جچو بيا كان كنني في جنان سمبوداني اچرا كانيتين دقني تركي غافسن عبد الحميد الثاني فاتو جرا وانا ور تركي كان موتوما ور عثمانيوتا تجرا دقني غافتني اكا وانا كنوف أكا لفكان كنني فعبد الحميد الفاساني فاتني ديدي وني كون نديدي الرتو جتشاتو رنجارتو كوليف وانكا وقاد بتو كولي الرتو جتشاتو سمبودا مرتساني تبقى كرا بريتينين دفاني فلسطين كيستي وانا قوبة تنجيتشو داس دفاني فلسطين كيستي كيسوما ما دفاني قوبتاني سمبوداني سوتا سمتي بوا كرا ور انجليز كون كاركاريتين بيا كان ور نجيتشاتين توليچو غافسن امني عربالين هاغا دندامين جارو فرد وات مان تورني سمبودان كادوبا سمبودان امو ديماني انقبتني ايغا قبتني بودا مو امريكان وانا بريتين كفته بريتين يرو لول الدنيا تكوفا لما فا مثلا بودان ني كفته موتم وانا انغونغرا وانا تدي او مش ني لون هندي سادا غرا امريكا تدي امريكا تي ارغدي بي امبود جراف نيتولي سبب ني سادا دور اللي جري وران الدنيا تكوفا لما فا كيستي قود غدا قبن يهودون سيغالتي الدنيا دافني تولي الدنيا دا جرافني تولي ذهب حركتي غلفتن بانك الدنيا دا اسان اركجر او نون دي سان اركجر يچو دنيس امريكا ترامب جالتي متي وني جال كنتي سوق وني بكجر ديجتون داو جالتي متي سنغالتي امريكا كيستي انغو الان في كسمل موتمان غديبو موتمان سرتي جبان كدوبان ديبا غوچو دنده امتكان
Beeka jarri karaa hedduun fayyadamte tokko karaa qabeenyaatiin. Karaa qabeenyaatiin sinigaltee baankii addunyaa tokkoffaa baankii akka addunyaatti jiru biyya baankii addunyaadha kan jedhaniin kuni isaan harka jira. Dhahabni yookaan warqiin isaan harka jira akka addunyaatti jechuudha. Dabalataan ammas ammoo mistirri mootummoota kanaallee isaan harka jira. Akkama kunoo Epstein ka Jeffrey Epstein ka dhengadda mistirri isaa baay'isan jaratu ergata jechuudha. Mootummoota kana maanoo tuqsiisaniitiin si salpheef nama waan nuti jenne goonaa igootaa jedhanii. Akkasitti uummata doorsisanii alaa kulli haaliin addunyaa kana olii gad oofuu barbaadan. Amma yaadni isaanii maali? Yaadni isaaniidha addunyaa kana walitti qabnee bulchinaa kan jedhudha. Walii galattisuma kana. Addunyaa kana walitti qabnee bulchuu qabna nuti sabni Israa'elii kan jedhudha. Kiristaanummaa waan jedhu kana balleessinee kiristaanummaa balleessanii jiranii illee dhaageeqatan. Kiristaanummaa lafaan dhaanii jiran. Kiristaanummaa Awurooppaa keessatti Italamma kiristaanummaa jarri lafaan dhooftee jirti. Gadi gaanii ciibsanii gorraanii jiran. Uummata akka wannaa dhidhiitachuu qofatu jira malee xiqqoote beetetti jechuu jira malee. Amma Awurooppaa keessatti Awurooppaa biyyoota dhihaa kana yoo deemte kiristaanummaa gorraanii jiran gaciibsanii dhidhiitachuu jira malee. Afrikaadhaa tana jarri wannattuu namayyuu jechuutti hin herreegdu sababni isaadha. Afrikaa keessatti akkanumatti jallisaniitumaan raajummaan wayiidhaa walitti qabee aamiin jechiisisu malee bu'aa takka hin qabu. Garuu biyyoota dhihaa kana keessatti ajjeesanii jiran. Ajjeesanii jiran. Kiristaanummaan hin jiru. Charchiin cufamutti jira. Charchiin bitamutti jira. Amma jarri sodaan guddaan kan irraa qabdu. Duraan jarri kiristaanummaa kana balleessinee Awurooppaa fudhannee ergasanii ammoo addunyaa kana hooggannaadha. Amma sodaan duubaan dhufaa jiru islaamummaadha. Kanaaf islaamummaa irratti xiyyeeffatan, muslimtoota irratti xiyyeeffatan. Musliimoota irratti xiyyeeffatanii wanni rukutuu barbaadaniif isaan muslimni akka ol hin kaane barbaadan. Mee sirriitti hin dallaasin warri Nikolara hojjetu guutuun isaaniidhaan ni rukutame. Hatta warri barumsa gurguddaa fakkeenyaaf Yamanii keessatti, Siiriyaa keessatti, hatta Iraan keessatti, Iraaq keessatti muslimtoonni Nikolara hojjechuu danda'an baratan jechuudha. Hundi isaaniidhaan ajjeefaman. Eenyutu ajjeesee minum beeku hin jiru. Jallisanii akkanumatti ajjeefaman jechuudha. Sini galtee muslimni akka ol ka'uun barbaadan. Akka inni waa hojjechuu barbaadu hin barbaada. Abbaa fedhaa ta'u, sunnaa haa ta'u, shi'aa haa ta'u, maal haa ta'u. Wannummaan maqaa islaamummaa himatu mataan isaadha akka ol ka'uun barbaadan. Sababni isaadha fuulduratti nuuf rakkoodha waan jedhu yaadaniif jecha. Addunyaa kanarratti amma namni isaan afoo dhaabbatu muslima malee hin jiru. Badii isaanii kan saaxilu kan hin taane jedhuun wanni kun sirriidhaa miti. Bakka hamaa deemaa jirtan kan jedhuun muslima malee hin jiru. Kiristaanota ammoo akkuma isin hin jedhe isaan gorraanii dhidhiitatu jira malee kiristaanni sila uummata akka hin jiru. Yahudonni raawwattee jirti irratti jechuu dandeessan. Hin jiran. Jaratu of jala oofu jira. Maal jetteen kiristaanotaan isin galtee? Biyya kana yoo deeffanne malee jetteen. Biyya kana yoo deeffanne malee biyya Filistiin kana yoo deeffanne malee kiristoosiin keessan isin hin dhufu. Gaafa dhufe asitti isin bu'uu qaba jedhanii. Isin galtee biyya kana yoo dhufte yoo nuti qabannee jenne malee biyya kanatti Yesuusiin isiniin dhufu waaqni keessa isiniin dhufu jedhan. Kiristaanonni ammoo mirkaanaan deemanii mitiire Yesuus nuu dhufuuf jecha achitti biyyi sun Yahudaa harka galuu qabdi saba Israa'el harka galuu qabdi jedhan. San boodaan ammoo deeggaruu jalqaba. Yeroo jalqaba Maartin Luuter amma Pirootestaantii amma jalqabe sunis inni illee deeggaraa ture. San boodaan ammoo rakkoo jara argee jennaan arrabsuu eegale. Arraba hamaa arrabsuu eegale. Kitaaba illee irratti barreessee jira. Kitaaba illee irratti barreessee jara arrabsaatiin ture jechuudha. Isin galtee jara arrabsaatiin ture. Maaliif jennaan hin shawwadamte gaafsan. Awurooppaan hin shawwadamte. Amma ammoo Ameerikaa qabattee wanni guluuftuu fi isa saniif. Waliigalatti alaa kulla haaliin amma kiristaanonni maaliif akka deeggaran hin beekan. Israa'el jennaan amantii kiristaanummaa nama qabu wayiidhaa itti fakkaata. Nama amantii qabu itti fakkaata na fakkaata. Nama amantii kiristaanaa qabu wayii. Israa'el jechuun ka amma jirtu kun kiristaana miti amantii isaaniidha. Inumaa kiristaanni biyya keessatti uffatamu keessa tokko. Talmud keessatti kiristaana yoo argitan itti tufaatiin deemaa kan jedhutu barreeffamee jira jedhanii barreeffatanii qaban. Sababa saniif jecha amma viidiyoo garaagaraa kan faca'uun argitanii miti. Kiristaanota hogguu argan jedhaatti tufaatiin deeman. Jedha. Sababni isaa warra waaqa tolfamaa waaqessu jechuudha. Kiristaanonni Yahudota biratti warra waaqa tolfamaa waaqessu. Muslima xiqqoo sii kabajjiiti malee kiristaanota dhukkee irraa kaafte. Kiristaanota
ونمتون الرقد والله نمتون الرقد أصلا نمتون الرقد يسوس نمو نبي الله عيسى عليه السلام دور ركافته ilma sagaagalummaan dhalatee jettiin kiristaanonni waaqa keenya ka jettuun namum waaqa dhiisi nabiyyummaa dhiisiiti namummaayyuu namummaa sinnaatu Israa'eliin kennituuf warri Yahudaan kennaniif. Fariisota warri jedhanii macaafa keessa dubbataman sun warra jedhan warruma kana. Fariisota jarri kun irra caalaa isaaniidha. Yesuus jettuun waaqa jedhee amanaami kiristaan garuu ammoo kiristaan wanna Yahudata biratti warra wannaati warra wanna namummaa qajeelaatuun kennanii isin galtee namummaa qajeelaatuun kennaniif wanna sagaagalummaan dhalatee jedhanii amanan sawwajjuu kiristaan biyya isaanii keessa hin seensisan charchiyyuu ni ijaarsisan amma charchiyyuu yeroo hundi gubaatiin oolan sababni isaa kiristaanonni parsentii tokko 8 naannoo san qofatu keessa jiraachuu hin danda'u kiristaan biyya san keessatti. Muslim namun jira, Muslim nin jira bar. Filistinonni warra gaafa duraadhaa jarri lafa isaanii qabattee sun kaachi keessa tafan parsentii 18 ni ta'an akkas. Parsentii 18 ni ta'an muslimtoonni jechuun masiin jira waa hedduu jira. Laakiin ammoo kiristaanonni jiraachuu hin danda'an. Kiristaanotaa fi kiristaanonni ka jiru iyyuu baqachuu jira. Achi keessa jiraachuu hin danda'an. Muslimatu irra baay'ata. Akka biyyaatitti jechuudha. Laakiin ammoo kiristaanonni kunniin ammoo ka Itoophiyaa kuni ani ummata kana donqooroodhaan agarre. Ummata kira donqooro waa takka Arabiifan dubbisu takka Oromiifan dubbisu takka Ingilifan dubbisu takka Amaariffan dubbisu hin beeku takka seenaa wayiidhaan hin dubbisu kalaas donqooroo wayiiti. A'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim. A'uudhu billaahi mina shayxaani. Maaliif akka deeggaran hin beekan? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhiifama narraa taati namoota shaadaa qabachuu edaa booda hojii seenan isaanuma fariifadhee isinirra dubbate dhiifama Abshir gaarii gootee eessa jirti? Isin yaanii silkiidhaan haasa'anii jira akkanumatti qabachuu barbaadde. Laayivii jalaan dhufuu naa ba'uu dide jetti. Okay, na dhageessi amma? Inni nagaatte. Ayyee sagaleetti qabi. Na dhageessaa obboleetti? Tureetti dubbadhu. Inni nagaattaa misagalee isaanii. Dubbadhu waan si gaafatan. Dureetti na dhageessaa? Abdiyyaan jedhamu. Sagalee kee ol qabi dubbadhu. Dureetti na dhageessaa? Hin dhageessu kan mucayyooni. Dureetti hin dhageettu? Hello. Dureetti? Sagaleen kee hin dhagahamu? Shabakatu qabaara na fakkaatu ustaazi dhagaatuma turteeyyu. Cufii kee dha sirreessi kaaga seef. Ayyee sirreessi fi jechi booda wanna jedhu. Ayyee akkasii wanneen jechuu barbaade kiristaanonni biyya keenyaa kuni waan dubbisan rakkoon isaaniidha. Waalleen beekan subhaanallah. Waalleen beekan jechuun akkanuma callisaniitu man deemu malee biyya keenya bar Yahudoonni turani. Akka Yahudotaatti warri Yahudota ofiin jedhan turan. Gammaallee ni jedhan falashaa warra jedhanii. Kiristaanota wajji wal fixaa turan biyya keenyatti. Kiristaanota wajji wal fixaa turan akka malee wal ajjeesaa turanii. San boodaan gara Israa'el kana deeman. Amma warroonni gadiin kunoo afaan Amaariffaa kan dubbatu garii isaadha kan waraana Israa'el keessa jiru ni argitan. Warroonni sunniin falaashaadha. Falaashaa jedhanii warra zamana dargii keessa Israa'el gara sittachi fudhatte jechuun ergatuudhaaf jecha gara sittachi fudhatte maqaa Yahudaa jedhu kana qofaan jechuudha. Kanatu wal gahe. Amma Itoophiyaa achi keessa kan jiru Israa'eliin keessa kan jiru gosa sadii jarri nu mataan isaaniitu kan wal dhaban. Wal tuufatan sadiin. Kun Yahudota Afrikaa keessaa dhufan gurraachuma akka kiyyaa kan keetii kadhatu ani zarii Yaaqoob jedhee achitti gale. Kun ammoo Israa'eloota warra nuti zarii Israa'el jedhanii warra Awurooppaadhaa dhufe. Bifti isaaniidha akka faranjiidhaa jira malee wamaa Israa'elii waliin fakkaata. Kun ammoo Israa'eloota Eeshiyaa keessaa dhufan. Fakkeenya akka Turkii fa'aa keessaa
dabalataan biyyoota arabaa tokko tokko keessa dhufan. Jarri kunilleen warruma Turkiidha fakkaatan bifti isaaniidha garagara. Gosa sadiitu achi wal gahe. Saba saniif jecha yeroo hunda kunoo yeroo hundan argitan isaa hiriira bahanii maal jedhanii beeqa wal fixaa jira jidduu isaaniidha. Zarii tokkodhaa miti. Zarii tokkodhaa miti. Zarii Yaaqoob illee miti alayhi salaam irra hedduun isaaniidha jechuudha. Zarii Yaaqoob sun taane warruma kunoo Yahudatti achi galee amantima Yahudaa qabatee jennan beeqa nuti ilmaan Yaaqoob jedhee kana deemee jechuudha. Yahudonni ammoo kan akkasiin jedhesanii kiristaanota osoo dandeessiti lafarraa isaan balleessiti. Wallahi dhugaaf jedhan. Sababni isaadha wanni balaa kana guutuun isaan gahee kiristaanota. Wanni kana balaa kana guutuudhaan isaan gahee kiristaanota ni beekan kana bareechani. Beekaatumaan yeroo maafi akkas wanda jedhan malee Awurooppaa keessatti akka malee cinqamaa turan, akka malee ajjeefamaa turan, akka malee rakkifamaa turan. Zamana akkasitti isaan Awurooppaa keessatti kiristaanota biratti rakkachaa turan san gaafa muslimtoonni Ispeeniin harkaa qaban, Ispeeniin bulchaa turan san jarri ammoo Ispeen keessatti jiraachaatii turan. Jarri ammoo Ispeen keessa jiraachaatiin turan, nagaan jiraachaa turan. San boodaan ammoo sharri dalaganii muslimtoota irratti garagaluu yaalanii akkasitti wanna jedhan malee. Akka malee ajjeefamaa turan. Hitler Jarmaniidha bar. Muslima miti bar. Kiristaana. Hitler jechuun Yahudota ajjeese ka jedhan hin dhageenye isaa. Yahudota miliyoonotaan ajjeese. Miliyoona ja'a. Lafarraa isaan kaasuu ga'e bar. Beeqa haga abdii godhatan takka jechuudha. Akka malee isaan ajjeese. Senegaltee akka malee isaan ajjeese jechuudha. Lafarraa dhabama isaan godhe. Inni sun baree warra kiristaanummaa himatu. Masqala baatanii deemanii lolanii bar. Amma immoo kiristaanonni biyya keenya kun ammoo kan hin beektu. Hin beektu waama tokko iyyuu waan hin beektu miti. Israa'el jechuun kuni wanna se'an jirri. Amantii kiristaanaa hordofan se'ala amantii kiristaanaati Yahudota jirri. Warra akka isin jettanitti warra waaqa keessan isin jala ajjeesee warra waaqa keessan isin jala ajjeesee isin jala galaafate. Ammoo yeroo kaan isin nagaa lallabnaa jettanii ani wanna ajaa'ibsiise lammaffaadha kiristaanotarraa. Nuti waaqayyo nu keenya nuuf lolaadha. Waaqayyo keenya nuuf lolaadha. Nuti takka lola takka wanna jenneen beeknu. Taa'ee wagguu Ameerikaan muslima tokko rukutu ammoo kan laal duuba kanaani alaabaa rarraafatee duuba isaa irratti alaabaa rarraafatee wurwur godhaatiin ka'u isaan. Lammata nu bira koottaa kijibaame. Ani dura isinitti hima barisi warra lolaati. Lola malee kiristaanummaan jiraachuu hin dandeessu isinitti hima durayyuu. Addunyaa kana raga dhufte wanni akka kiristaana addunyaa kana gool hin jiru amantoota keessa. Hatta Yahudota caalallee wanni akka kiristaanaadha addunyaa kana gool hin jiru. Bikka amma fakkeenyaaf amma hidhannoo ibidda walitti darbachuudha kana kan jalqabe kiristaanota. Ameerikaadha. Biyya gaaf duraadha Biriteentu jalqabe. Biriteen biyya kiristaanaati. Ameerikaan biyya kiristaanaati. Biyyootni Awurooppaa kunniin warri akkanatti balaa bakka hunda qabsiisaatiin deemu kun ummata kiristaanaati. Itoophiyaa keessatti yoo as deebite Itoophiyaa keessatti alhamdulillah xiqqoo si zamana kana lashedhe malee zamana isaa wanna jedhaa turan tun addunyaa kana guutuu wanna Itoophiyaa guutuu waliin goolaatiin turan waliin dhahaa jechuudha. A'uudhu billahi nishita. Garuu afaaniin ammoo nuti warra nagaati warra jaalala labsu nuti fikir sabaakiidha jedhani. Fikir sabaakii jedhani. Astaghfirullah. Afaaniin ya fikir sabaakii. Harkaan Senegaltee harkaan ammoo የእሳት ሰሪ ነው። በቃ የእሳት ሰሪ አፋኒን የፍቅር ሰባኪ አፋኒን ወስቢረ ዱፋን ኑቲ ጃለ ለብሲን ወቀዩ ከኝ ኑፍሉል ኑቲ ዋቀዩ ጀቸሉል ወጉ አሞ ወና የተኔ ወጉ harkaan ammoo gara biraati harkaan ammoo ጦር ሰሪidha yookaan ammoo Senegaltee እሳት ሰሪidha በቃ warra ibidda uumu jechuudha warra ibidda hojjetaatiin deemu. Ina gartee isaa meesina jaabsisu isin. Peenteen duraan dhuftee akkamitti islaamummaa keessatti ofirraa deebisa akkamitti lola jedhe kan gara guutuun baga musliimni rukuta jedhee wagguu gabbadoon argitan isa Ameerikaa gadee garuu argitan. Wagguun nuti ammoo kun biyyoonni kiristaanaadha hagammaadha akkana lola malee jiraachuu hin dandeessu wagguun nuti jennuun ammoo maaltu nugee nuti waan biyya macaafa dubbannaa jira. Tayyibes muuqifni keessan gadi dhaabbataadha miti moo? Muuqifni keessan bakki keessan gadi dhaabbataadha miti moo? Allahu akbar. Maaliif wal dhawaadha yaanni keessan kun wal dhawaa wal diigaadha. Sirriidha miti kun.
takka gadhaabadha waraana morma wanna beeka lola nuti keessa harka keessan qabnu jedha takka ammoo nuti warra lolaati jedha dhuguma warra lolaati dhuguma sunitti warra lolaati lola malee takka kiristaanonni takka jiraatan hin beekan jechuun beeka waraana malee jechuudha zaman durirraa kaaseeti beeka hatta zaman musliim nagaan jiraachaatiin ture al-huruub as-saliibiyya jedhanii lola masqalaa jedhaniiti biyyoota musliima weeraraa turan biyyoota musliimaa weeraraa turanii ergasanii cabanii bahan alhamdulillah rabbil aalamiin biyyoota musliimaa keessaa cabanii bahan san boodaan illee gadi hin teenye ufiillee wal fixanii lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa kan uume isaan sababa diinagdee addunyaatiif jecha san boodaan ammoo akkasumatti deemanii addunyaa kana galaafatanii Itoophiyaalleen akkas Itoophiyaallee akkasumatti goolaatiin turan olii gadi ayyee dhuftee jirti. Amma sirraayiti jira shabakatu irraa bahee rakkisaanii jira dubbadhaan yaam. Ayyee jirtaamee daraartuudha maqaan dureetti lama daraartu. Dureetti duree dubbadhu. Dureetti dhageessaa? Nagaamu sagalee isaanii sitti. Dagaara jetti. Dubbadhu ka akkam nagaa jirta? Dubbadhu ka akkam nagaa jirta siin jedha? Sagalee ol qabi dubbadhu. Ustaz namni bilbila isaanii fudhatee ragee shaadaa qabsiisu keessan ibinuun shaadaa qabsiisu. Bilbila isaana miliyooniif kennime miliyoonima kanaaf kenni abdiin koo rabbuma ka jettu miliyooniif kenni wanna jedhiitti lakkoofsasiidha ammoo kana bilbila shaadaa qabsiisu. Lakkoofsasii kennaa eenyuudhaaf kenna? Lakkoofsasii kenni biliyoon ka jedhu ila kun asxaa garee shaadaa ofirraa qabu ka dubbataa jiru kana biliyoon ka jedhu kana argina ila kunu. Follow si godhan jira keessaa natti barreessu lakkoofsi. Eeywa barreessiiftii fi ammoo kana bilbileeti eegasanii dhufeetiin asuma shaadaa qabsiisu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Alefi mucayyoon tokko hin jirti shaadaa qabachuu keessatti miidiyaa kanarratti osoo hin taane keessaan. Eessa jirtire? Fidee dhufa ustaz ragee. Bakka biraati amma osoo hin taane keessaan yaani miidiyaa kanarra dhufuun barbaada. Hayyee miidiyaa irra dhufuu hin barbaaddu jettee? Garuu dirqaman qabu adda baafadhee illee isinitti himuu hin danda'a. Waan haalli isiidhaaf hin mijanne haalli jireenyaa xiqqoo si ammaaf hintinii ta'uu danda'a amma mijeeffattutti akkas. Oma rakkoon qabuuti eenyutti himtaree eenyutu qabsiisa mee eenyu ibnu jirta ibnu. Fooloo naa deebisisu. Fooloo deebisiif isatti kenni lakkoofsa siidhaa kenniitii fi inni wanna si keessaa naa qabsiisu rakkoon qabu. Ayyee ishee gaafadheen jira. Kan biraan moostaaf gaafiin qaba. Xiqqoo wayi. Asitti ijoollee wal qabneeti marfee kana waraannachuun akka biraa wadaana keessa hin ta'a. Marfee akkamiiti? Marfee bakka nyaataa dhabuutu yoo taate san doktora gaafachuu barbaachisa. Bakka nyaataa yoo qabuutu taate hin ta'u sooma namarraa hiikti waan taateef yoo marfee akka qorraafaa bakka nyaataan buune yoo taate ammoo wamaa rakkoon qabu. Yoo ta bakka nyaataan buune taate rakkoon qabu. Haa ta'u garuu isa kana mataa kan keetti murteessuu osoo hin taane doktoricha waan san sitti musan gaafachuu barbaachisa. Doktoricha san gaafatteetiin ati adda baasuu si barbaachisa jechuudha. Bakka nyaataa buuti moo hin buutu kan jettu yookaan bakka nyaataa bu'uu dandeessi moo hin dandeessu kan jettu. Okay. Ishi galatooma. Ayyaa. Keessaan fooloo gaafadheen jira shinaa deebisaati. Okay, si deebisaati ati isa inni siif waan naa jedhu ibnutti yaaddayti waan san wanna godhitamaa. Ayyee deebiseef hin jira naaf ayru. Ayyee biliyoon yoo deebi'e wanna godha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kennitee fi abdiin koo rabbuma ka jettu?
Asii kennee fi jira xiqqoo wanti gaafii natti ta'ee jira. Mijattiin tun iddoo osuma Ramadaan hin seenerra shaadaa qabachuuf yaadaa turte shabakaallee waan hin qabneef gizeellee waan hin qabneef mijateef hin jiru. Garuu niyyatteetuma shaadaa qabachuuf hin mijannee malee ni salaataatti ni soomaatti haga guyyaadhaatti akkamiin akka kun ustaasinaaf hin galle garuu. Rabbiin tokkicha jettee amantee afaan dubbattee jirti? Amantee jirti. Ayyee. Garuu shaadaa qaban hin mijanne. Haalatu mijachuuf hidhite guyyaa baay'ee yaadaa ture. Yoo shaadaa qabattee jiraatte rabbiin irraa qeebala. Rabbiin irraa qeebala sun jidduu isiitiif jidduu rabbiititti. Rabbiin si irraa qeebalu garuu ammoo shaadaa qajeelaadhaa kan si galtee kan namni hundi isaadhaa dhaga'u qabachuu qabdi. Isa sana ammoo amma dhufteetti naa qabsiisanii. Ta'an ammoo qeebaltiidha rabbi harka jira rabbi si irraa qeebalu yoo tokkichummaa rabbi beeksiftee ofii isiiti. Faasiituuf keessatti rabbiin tokkicha jechuu beekte islaamaan dhugaadha jechuu amantee nabiyyi Muhammad dhugaadha nabiyyi dhugaati jettee amantee jiraatte suni jidduu isiitiif jidduu rabbiititti homaa rakkoon qabu. Masii tana maaliif nuti galchitan aboo kana isaatiif itti madamanii waan bu'aa qabu miti jaluma teessaa dhaggeeffattu. Ibnu jirtaa? Ayyan ustaz. Xiqqoo siidhaa haasayitii hin dhufa inshaallah ammoo kana dhufa. Salaateetiin dhufame salaan nu biraa keessa. Ayye shish.